كن راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلاتي نور الهدى سورة قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوت نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هي مربي قداتين هرسنا جا ولت تجانجر نمتجات جارتين جلادوته هدوان جالتوف قديك البيجبه هل كني قويا إمام لولاسه أو ها الراها فودت بودا نمت تليهاتم مريحته هلاسا درت أكا أولا قافته qabrii geessina malee maaliif qeetti awwaalla ja'anii gaafannaan isiin natti jabduudha narraa akka fagaattuun barbaadu asumatti naaf awwaalaa je'e jaarsi hayyee ja'anii firraa bakka inni dhaammatetti awwaalan ajaa'ibumatuun amma adaduma guyyaan bubbuluun jaarsi gadda buufate wayyaawuusaa garraan gandi takka itti ilaalanii fuusisan intalti inni amma fuudhetuun qanxuudha khidmaa qaceellotti beeyti dhangaa ajaa'ibaa qopheessitee isa soorti ammata duraa irraanfate jettaa hiisila jaartii duraa waliin hojii adda qoodatanii dalagaa turanii beeyta durga nama lafaa ka'ee bishaan lagaa waraaba amma tanni fuudhetuni qaanyiidha akkamitti dhiirti bishaan lagaa waraabdi jettee dhorkite dur mana tolchee huccuu miicee biddeenaas buusa amma ollaanna tuffataa dhiisi osoo jaartiin jirtu akkamitti jaarsi biddeena buusa jettee dhorkite tana qawween tuwaanuma dubbatan nama wallaalchisti jaarsi khidmaa jaartii boodaa tan akka malee jaalate manguddoo gandaa walitti qabee reefka jaartii duraa qotanii baasanii bakka biraatti akka awwaalan ajaje yaa salaam dura ofumaaf asitti awwaalan jenne maali boo maal taate maaliif reefka baasaa jetta ja'anii gaafannaan baasaa narraa deemaan yoo as ciifte ta mana jirtu narraa balleessitii je'en fayyamaa qabaa inni akkanatti fakkaatutti jaalalti nama kanaa daangaan qabdu hedduu jarjara humna ol jaalatee humna olis jibbe kun ammoo sirrii miti galaanni jaalalaa fuudhee akka namaan hin dabarre ofirraa eeguun barbaachisaadha akkasi mee egaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseenu tole arri guyyaan safar 4,443 akka lakkoofsa jiraatti seepteembar 12,2021 akka lakkoofsa miilaadiyaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo fulbaana 1,2014 ta'u guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti qaama dadhabe boqochiisuuf qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa tana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii. sagantaa soora qalbii dhaddacha jaalalaatiin eegalla. Itti aansuun qophii tafakkuriin uumama addaa tokko daawwanna. Tana quba qabduudhaan waan gurraa faaraa isin dhageessifnee sagantaa teenya goolabna. Amma suduudumaan gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna. Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. warra dhugaan wal jaalatu, warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate, warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. Riqichisunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Nagaa jirtu qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa. An kaadhimaa qaba. Karaa shari'aatiin nikaa hidhannee jirra. Garuu maatiin isii osoo haruuza hin godhatiin akka wal arginnuuf hayyamu didan. Haruuza godhuuf ammoo gabbara guddaan ara barbaadu. Isinis fedhii maatii isii guutuu barbaaddi. Anammoo nammaan qabuu miti. Karaa shari'aan islaamaa hayyamuun intal manaan gayachuu barbaada. Mee maaltu naaf mala? Obsaan isin eeggadhaa galatooma. Hayyee maal jettaan fariyaa? Dhimma gabbaraa kana hedduu irraa dubbannee dabarsinee jirra.
Hawaasni keenya gariin ammas aadaa zamana jaahiliyyaa keessa jira. Aadaa uummataa ammoo jijjiiruun akkaan ulfaataadha. Silaa eega nikaa hidhatee intalti jaartii isaatii bar. Maaliif walitti dhufuu dhorgan garuu? Maallaqa gabbaraa barbaadan kaa. Kana jechuun akkuma meeshaa naggadaa fakkeessan. Suuqii dhayitee osoo maallaqan kafaliin meeshaa fudhattee bahuun wal fakkaatti dubbiin. Akkasuma dubbiin akkuma abbaan suuqii meeshaa isaa maallaqa malee hin kennin abbaan intalaalleen kaffaltii malee intala isaa dhorgachuu jira jechuudha. Naa'uuzu billaahi rabbiin tana nu haa didu. Kun of xiqqeessuudha. Intala ofiitis meeshaa wal fakkeessuudha. Rabbiin tan jalaa nu haa baasuu jennee iyyannoo itti aantu dhiyeessi. Tole. Riqicha sunnaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Akkam nagahee qabdu qopheessitu qophii riqicha sunnaa maqaan kiyya Naanaati jedhama. Iyyannoon tiyya gabaabduudha. Gurbaa tokko haala amala isaa laalee jaaladhe. Innis si jaaladha naan jedhe. Garuu eega akkana naan jedhe waggaa caallee jirra. Eega guyyaa duraa si jaaladha naan jedhe booda dhimma bultii waan takkallee natti hin dubbanne. Ani intala dubaraati. Maaliif bultiin jaarre jedhee gaafachuun qaanyeedha. Jal'isuufis umriin irraa deemutti jira. Sababa gurbaa kanaa dhiira bultiif na gaafatu hedduu didee ofirraa deebisee jira. Gama isaatii garuu yaada bultii waan takka arguu dadhabe. Mee maal gochuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan abbaas? Kuwaan qaanfatanii qabu bar gaaf duraa inni si jaaladhaa si wajjin bultii jaaruu fedhaa jedheen himi. Lakki isiin akkas hin jenne. Si jaaladhaa naan jedhe jette. Dhimma bultii hin dubbanne. Duubsi jaaladhaa jechuun maal jechuu? Yoo jaalala shayxaanaa taate hoo? San taatis ofirraa dhiistee nan bultii fi si barbaadu wajjin bultii jaartii ka. Garuu yaada isaa dursitee beekuu qabdi. Saniif ammoo sodaa ofirraa dhiistee gaafachuu qabdi. Anammatti bultii jaaruu fedha. Ati yaada akkam qabdaa haa jettuuni? Yoo inni fedhii qabaate bultii hojii jaarti. Yoo inni didee ofirraa dhiisti. Akkas jechuu keetiimi? Dubbiin jaalala shayxaanaa yoom akkanatti salphaa taate? Sababaa jaalala shayxaanaa kana namni meeqa fachiisa? Meeqatu summii dhuga? Dhugaa dubbiin akka afaaniin dubbatan kan laaftu miti. Akkasi. Mee nuti hanganuma jennee gama abbaa murtii dabarsina. Amma gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu. Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Nagee jirtu qopheessitu qophii dhaddacha jaalalaa. Ani bultii jaarii gammachuun jiraachuu jira. Wanti gama dhaddacha kanaa na fide waanuma xiqqoodha. Abbaan warraa kiyya si hinaan hin jedhin. Isin jedhii maqaa kabajaatiin na yaamii naan jedha. Si hinaan jettee nan xiqqeessin naan jedha. Dubbiin isiniitun waliin bohaaruuf naaf hin taane. Yoo isin jedhaa itti haasa'e yaada garaa kiyyaa sodaa tokko malee baasee itti dubbachuun na rakkisa. Si jedhee isa yaamuu kiyyaan kabajaan isarraa hir'isu hin jiru. Inni garuu si jechuu tana hin fedhu. Mee maal naaf dhaamtan? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal dhaamtaaf abbaas? Naannoo tokko taatan akkanaa ni jiru dhuga. Dubartiin hundi abbaa warraa isaanii isin jedhanii waaman. Keessumattuu naannoo Arsiitti wanti kun akkaan jabeeffama. Kanaafuu aadaa waliif kabajuun barbaachisaadha ka. Akkuma isiin aadaa isaa kabajuu qabdu, innis aadaa isiin keessatti guddatte kabajuu qaba. Isiin hawaasa isin jechuun beeyni keessatti yoo dhalatte akkam gooti? Dirqiin of barsiisti jechuudha. Yeroodhaaf nam rakkisu mala. Garuu is gammachiisuuf jecha yoo of barsiisti waan rakkoo qabnatti hin fakkaatu. Waan rakkoo qabu miti. Garuu aadaa irratti guddata walii beekuun barbaachisaadha. Amma iyyannoo xumuraa dhiyeessi. Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Maqaan kiyya Abu Khaalid jedhama. Iyyannoon tiyya haalaan gabaabduudha. Ani bultii ijaaree ilmoo sargadhee haadha warraa tiyya wajjin jiraachuutti jira. Garuu haati warraa tiyyi tun waanuma hunda irratti na shakkiti. Shakkii isii kan dhiisuu didde. Wanti kun bultii ta'e nurraa miidhaa jira. Furmaanni kiyya maali? Obsaan isin eeggadhaa galatooma. Hayyee farii iyyannoo tan fakkaattanaan durallee hedduu dhiyeessinatti fakkaata. Yeroo hedduu dhiyeessinee murtiin isitti kennamee jira. Furmaanni waan kanaa iftoominaan walitti haasa'uudha. Osoo waan hunda ifaan walitti haasa'anii shakkiin dhabama taati. Iftoominni jiraachuu dhabuun rakkoo guddaadha. Dhimma kanarraa hedduus haasa'uun hin barbaachisu. Gama abbaa murtii dabarsina. Hayyee dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kurfeeffanne hanganuma. Heeyyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhiyaatti. Dhaddachi har'aan goolabamee jira.
raadiyoon Nuural Hudaa sagantaa soora qalbii 706 dhaggeeffachuutti jirtanii qophiilee isiniif dhiyeessuutti jirruun gammaddanii barumsa guddaas akka argattan abdan. Sagantaalee raadiyoo Nuural Hudaa kallattiilee hedduudhaan akka hordofuu dandeessan quba qabdu. Apple Podcast, Spotify fi Deezer irrattis nu dhaggeeffachuu ni dandeessu. Raanahaa yookiin Nuural Hudaa jedhaa sarchi godhaa. Sagantaa hundaa qulqullina gaariidhaan argattu. Namoonni YouTube irraa nu hordoftanis sagantaa teenya sheer godhuun dagatina. Dhaamsa addaa yoo qabaattan komantii irratti nuuf katabaa jechaa gama qophii tafakkur isin dabarsina. Waahilli keenya Abdunaasir Tufaa har'as uumama addaa tokko qabatee yeroo isaa eeggachuu jira. Tafakkur dhageeffannee walitti dachaana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتو تردفتو تقبي تفكر غلط إلهي كينياتين كنو هردقينيم ولتدچاري جرم قبي تفكر كينيم كان تربان دبري كيستيم وإسم برا أكورن ود بيكر جرمو إسنيف ديه سنه ترم هردمم وإسنيل بيسم praying mantis يوكين mantids جرمو وجين إلالم مكان البيسا كانم أفان إنجلفا كيستيم نمدقون غرسيسم jechim pray kan qubee a qabuufim kan qubee e qabu wayita dubbifamu sagaleen wal fakkaataram haa ta'u malee hiikkaan isaanii garagaram inni qubee a du'aa yookiin salaata jechuu yoo ta'u inni qubee e qabu ammoo adamsamaa yookiin nyaatamaa jechuuram sababa kanaaf jecha namni hedduun waa'ee ilbiisa kanaa dhagahum uumamni kun adamsamaatti fakkaatam garuu jechi sirriin maantii salaataa yookiin du'aa godham isa jedhuuram praying mantis maqaa kana maaf argate laatam uumamni kun kotteewwan isaa kan fuulduraa lamaan akka nama salaatu yookiin du'aayii godhuutti waan ol fuudhuuf maqaa kana argate sanyileen uumama kana 2000 ol ta'an addunyaa guutuu keessatti faffaca'anii argamu sanyileen uumama kanaa hedduun isaanii Eeshiyaa keessatti kan argaman yoo ta'u jireenya isaaniitiif haala qilleensa ho'aa filatu naannoon kunis naannoo bubbeen hedduminaan ittiin argamne ta'uu qaba. dabalataanis ilbiisni kun naannoo halluu magariisaan uwwifame filatam kunis bifa isaatiin wal simatam gabaabumatti halluun praying mantis hedduminaan magariisa yoo ta'u kanneen bifaan magaalaatis ni jiran magariisas ta'e magaalam ilbiisni kun naannoo isaatitti fakkaachuudhaan diina jalaa miliquudhaaf carraaqa praying mantis avreejiran hanga seentimeetira 15 dheerachuu danda'a dhaltuun uumama kanaa furdinaa fi dheerinaanis kormaan caalti akkuma sanyiiwwan ilbiisaa kanneen birootitti qaamni uumama kanaatis bakka sadiitti qoodama mataan mudhii fi garaadha mataan ilbiisa kana roga sadeedha gama gubbaatiin bal'atee afaan irratti ammoo qal'ata uumamni kun ija kompaawundii gurguddaa lama kan qabu yoo ta'u anteenaan isaa ammoo mataa gubbaa irratti argama mormi ilbiisa kana akkaan caafamuu danda'a ilbiisni kun morma isaa digirii 180 naannessuu danda'a mudhiin ilbiisa kana akkaan dheeraa ta'urraa kan ka'e iddoo sadiitti qoodama mudhii gara fuulduraarra kotteewwan jajjabaa lama kan yeroo hunda ol rarra'anii argaman qaba kotteewwan isaa afran immoo mudhii gara duubaa irratti kan argaman yoo ta'u olii gadi socho'uudhaaf itti fayyadama praying mantis koola qaba haa ta'u malee koolli kun sanyiilee garagaraa jidduutti garaagarummaa qaba praying mantis ija kompaawundii qabutti fayyadamuudhaan waan barbaade haala salphaan ilaalim adda baafachuu danda'a akkaataa mataan isaa jiru jijjiiruudhaan waan ilaalaa jiru ofitti as dhiyeessuudhaan ija isaa akka baayinookulaariitti fayyadamuu danda'a anteenaan isaa immoo fuunfachuudhaaf tajaajila. praying mantis ilbiisa warra foon sooratan keessatti ramadamu hedduminaan ilbiisota akka teessisa cricket beetlesii fi kanniisa soorata dabalataanis mantisoonni gurguddaan uumamaalee akka lootu simbirroo xixiqqoo fi hoosiftoota xixiqqoo kanneen akka hantuutaatis ni sooratani bifti isaanii magariisa waan ta'eef baala irratti maxxanuudhaan dhokatanii rizqii isaaniif dhufu eeggatanii kotteewwan isaanii jajjaboo yeroo hunda rarra'anii argamanitti fayyadamuudhaan waan dhufe qabatu wanti kotteewwan kana keessa seenim keessaa ba'uun itti ulfaata
akkaataan praying mantis uumama akka lootuu itti sooratu kan ajaa'ibaati. Wayitam reptaayiloonni kunniin afaan isaanii adda baranii ilbiisa kana qabachuuf ta'an ilbiisni kun kottee isaa jajjabaasanitti fayyadamuudhaan afaan bineensa sanii akka walitti hin cufamnetti qabam. San boodam lootuu san afaanuma keessa nyaachuu jalqabam. Gama biraatiin raachim simbirroon halkanim qamaliin allaattiiwwan gurguddoon daara baaftuufim bofnim ilbiisa kana adamsuudhaan sooratum. Akkasumas ilbiisni kunis ofii isaatiin yeroo wal nyaatus ni qabam. Praying mantis yoo diinni itti dhufum mala garaagaraa fayyadamim jalaa miliquudhaaf yaalam. Malli ijoon diina duratti guddaa fakkaatim mul'achuuram. Kutteewwan ofiitiin qajeelim dhaabbachuudhaan guddaa of fakkeessam. Warri koola qabu ammoo koola isaanii argufuudhaan waan danda'an raawwatum. Sanyiileen praying mantis gariin koolaafim kotteerra bifa diiminna guddaa isaan fakkeessuudhaaf tajaajiluu qabu. Yoo diinni sun deemuu dide mantis humnaafim mala qabu fayyadamee haleeluudhaaf carraaqa. Yoo danda'an haleelanii diina san ofirraa deebisanii. Yoo humna ol ta'e warri koola qabu barrisee jalaa baqata. Warri koola hin qabne immoo dhangaa uumama biroo ta'a. Praying mantis hundi koola barrisuudhaaf tajaajilu hin qabani. Warri gonkumaa koola hin qabnes kan jiran yoo ta'u, warri koola xixiqqaa barrisuudhaaf hin fayyadne qabanis ni jiru. Praying mantis yeroon barrisuu danda'u umrii isaa gara xumuraa irratti qofam. Sunis yeroo dhaltuun sadarkaa hormaataaf qophii taatu irratti koola harawa biqilchituudha. Yeroo dhaltuun wal hormaataaf qophii taatutti kormaa dambalii jaalalaatiin waliin deemtu hawachuudhaaf keemikaala feromoons jedhamu qilleensa keessaa harcaafti. Kormaanis kallattii keemikaalli sun itti gallakkifame ilaalim deema. Haa ta'u malee imalli kormaan gara iddoo keemikaalli itti harcaafamee godhu kun imala gara du'aati. Yeroon wal hormaata uumama kanaa kormaadhaaf yeroo du'a isaati. Dhaltuun keemikaala feromoons jedhamu qilleensa keessa gadhiistee kormaa eegdi. Erga dhaltuun keemikaala harcaaftee booda kormaan keemikaala kana argee faana dha'ee itti dhaqa. Haa ta'u malee kormaan guyyaan kun guyyaa lubbuun isaa jaalalaaf jecha itti wareegamtu ta'u wanti beeku hin jiru. Dhaltuun uumama kanaa hanqaaquu buusuudhaaf anniisaa hedduun waan isii barbaachisuuf soorata gahaa nyaachuu qabdi. Sooranni isiin dhiheenyatti argachuun dandeettummoo kormaa lugaama jaalalaatiin masakamee dhufu qofa. Dhaltuun guddinaaf jabinaanis kormaa waan caaltuuf kormaa itti dhufe hunda qabdee waan barbaadde gooti. Kormaa hedduu wal qunnamtee wal hormaataatiin duratti adamsitee nyaatti humna isii barbaachisu erga argattee booda killee barbaachisu qopheessiti. Kormaan akka carraa ayyaana du'aa isaaf qopheeffame irraa wal qunnamtee wal hormaataa raawwatus ni jira. Kormaan jiraatu malee hanqaaquun qophaa'ee fartilaayiz waan hin taaneef dhaltuun dirqamatti wal qunnamtee wal hormaataa kormaa wajjin godhuu qabdi. Kormaan isiin wal qunnamtii wajjin raawwattu immoo kormaa erga mataan irraa nyaatamee booda daqiiqaa muraasaaf lubbuun turu. Kormaan eega nyaatameen boodas wal qunnamtii wal hormaataa ni raawwata jechuudha. Warri akka carraa dhaltuu harkaa bahim deemus hedduudha. Haa ta'u malee kormaan takka wal qunnamtii wal hormaataa raawwannaan akka nama summii suuta nama ajjeesuu waraannameetti umriin isaa 7 caalu. San booda dhaltuun hanqaaquu hedduun kan waan akka qalqallootiin qabame hanqaaqti. 7 muraasa keessatti hanqaaquun gara niinfiitti jijjiirama. Itti aansuudhaan gara praying mantis dhugaatti jijjiiramuun marsaan jireenyaa raawwata. Dhaltuunis eega hanqaaquu hanqaaqteen booda hedduun turtum. Gabaabumatti umriin praying mantis waggaa 1 caalu. Sunuu sanyiilee gurguddaadha. Sanyiileen xixiqqoon ji'a 2 qofa jiraatu. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardhaaf qopheeffannee xumuramee jira. Torban fedha rabbiitiin hanga walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. dadhabe boqochiisuuf qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf dararama nama hubu salphisuuf onnee laaftee kakaasuuf
sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii. Soora qalbii. Uumama dachiitinarra jiran keessaa wanni haadha madaalu tokkollee hin jiru. Haati guddisa jireenyaati. Dahoo rakkinatti baqatani. Faaya mi'aa jireenyaa keessatti arkani. Tan ifii agabuu bultee ilmaan ifii nyaachiftu haadha malee hin jirtu. Tan ilmaan ifiitiif jecha lubbuu ifii wareedu haadha. Haati fakkii takkallee hin qabdu. Jijjiirraas hin qabdu. Walumaa galatti wanni haadha fakkaatu dachiitinarra hin jiru yoo jenne dubbii haqaati. Garuutuu haati hammeenyaan beekamtu. Tan ilmaan isiitiif dantaa takkallee hin qabne jiraachuu quba qabdu. Quba qabduu teenya irraatiin haawwan hammeenyaan beekaman keessaa muraasa isiniif dhiyeessina. Tana quba qabdu. 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 Kukuu. Kukuun sanyii handariiti. Handariin kuukuu ja'amtu tun handaruma naannoo teenyatti bahin wal fakkaatti. Qoma isiitirraa halluu barruu adiidhaan wal keessa makaa qabdi. Haadhoon handarii tanaa warroota ilmoo isaanii guddisuu irratti qoodan qabne keessaa isii takka. Allaattiin tun ilmoon isii osoon dhalatiin duratti gatuudhaan beekamti. Ilmoon kuukuu abadan haadha ifiin beeytu. Allaattiin tun goojjoo ifii hin tolfattu. Kanaafuu goojjoo allaattii biraa keessatti hanqaaquu buusti. Kuukuun tibba tokko keessatti hanqaaquu tokko qofa buusti. Handariin tun wayita hanqaaquu buusuudhaaf qophoytutti goojjoo allaattiin biraa hanqaaquu keessatti buuftee barbaaddi. Wayita kana wantoota muraasa if eeggannoodhaan qoratti. Hanqaaquun goojjoo san keessa jirtu hanqaaquu isiin buuftuun wal fakkaatuu qabdi. Bifaa fi guddinaanis wal qixa ta'uu qabdi. Eega kana mirkaneeffatteen booda sa'aa allaattiin tuun hanqaaquu ifii dhiistee soorata barbaaduuf baatetti dhuftee dalagaa isii eegalti. Dalagaan sii tan duraa hanqaaquu duraan goojjoo san keessa jirturraa tokko hir'isuudha. Handariin tooftaa shiraa baratte tun hanqaaquu tokko cabsitee waan keessa jiru hunda sooratti. Achi booda hanqaaquu isii bakka sanitti buustee nageetti jettee biraa godaanti. Abadan ifirra mil'atteetis hin laaltu. Carraa isiitiin haa guddattu jettee biraa kutte. Wanni kun gama tokkoon gara laafina fakkaata. Ilmoo isii ilmaan allaattii biroo keessatti dhiistee biraa deemuun kun waan gaarii fakkaatus garuu ilmoo isii du'aa fi jireenya keessatti dhiistee biraa deemti. Nuti ilmaan namaa lubbu qabeeyyii biroo gowwaa humaa hin beene seena garuu dubbiin akkasii miti. Uumamni hundi qooda jiruu ifii qixa sirreetiin beeka. Allaattiin hedduun hanqaaquu ifii sirriitti beekan. Hanqaaquu allaattii biroo kan hanqaaquu isaanitti makame kana salphumatti adda baafatan. Allaattiin waan kana adda baaftee hubattee hatattamaan tarkaanfii fudhatti. Hanqaaquu alaa dhufte tana qoffee isiitiin dhiibdee darbitee cabsiti. Allaattiin gariin ammoo adda baasanii hin beekan. Gariin ammoo eega ilmoon hanqaaquu keessaa baate booda beekan. Gaafa ilmoo uumama biroo fakkaattu ilmaan isaanii jidduu arkan daddarbaa ifirraa arihan. Walumaa galatti carraan jireenya handarii kuukuu haalaan xiqqaadha. Haala kanaan handariin kuukuu ja'amtu tun ilmoo fi alagaaf dabarsitee kennuudhaan haadha hamtuu ja'amtee beekamti. Culullee gurraattii obboleewwan lama kan walirratti dhalatan mana tokko keessaa qabaachuun haawwan hedduuf dalagaa akkaan guddaadha. Kanaaf jecha haati yeroo hundaa ilmaan walloltee sossobaa yookiin lolaa araarsiti. Cululleen gurraattiin garuu dhimma kanaan wal qabatee maqaa haadha hamtuu jedhamutu isiif kenname. Yeroo hedduu hanqaaquu lama buusuun ilmoolee lama kan qabdu cululleen gurraattiin yeroo hundaa ilmoo takka qofa guddisti. Soorataa fi dhimma biraatiin wal qabatee ilmoolee lamaa wayita wal jalqaban haati dhaabbatteetuma laalti. Lolli kun lola akkaan hamaadha. Araara hin qabu. Qaamni isaan araarsus hin jiru. Dadhabanii wal dhiisuunis waa yaadamoo miti. Xumurri lola kanaa du'a ilmoo takkaatiin goolabama. Haatis wayita ilmoon isii ajjeefamtu dhaabbatteetuma laalti. Garuu dubbiin as biratti hin dhaabbattu. Hammeenyi haadhaa kana booda sitti fufa. Ilmoo isii kan du'e san obboleessa ajjeese waliin ta'uudhaan foon isaa cicciranii sooratu. Achi booda haati ilmoo isii tokkicha hafe manatti dhiistee soorata biroo adamsuudhaaf bobbaati. Sababa kanaaf cululleen tunis haadha hamtuu jedhamtee waamamte. Jaayanti paandaan uumama akka addunyaatti haalaan jaalatamu. Uumamni qabeenya chaayinaa ja'amuun beekamu kun chaayinaa qofa keessatti argama. Kanneen biyya biraa keessatti argamanis taatu warra ergisaan chaayinarraa garas imalani. Paandaan guddoon haawwan dachirra jiran keessaa irra hamtuu haadhaa ja'amuun beekamti. Paandaan yeroo hunda lakkuu dhalti. Haa ta'u malee tokkicha qofa keessaa filattee guddisti. Ilmooleen paandaa gaafa dhalatan ijaas gogaas hin qaban. Qaamni isaaniitis akkaan xiqqaadha. Yeroo tanatti haati ilmoo lachuu kunuunsitee guddisti. Ilmooleenis guddatanii rifeensa baasanii gaafa sochii eegalan haati filannootti seenti. Lameenirraa isa irra wayyaa ta'e filattee kaan dhiisti. Osuma kuun bira jiruu tokkicha filatte san qofa fudhattee hammatti. Isa qofaaf harma kannitee aannan obaasti. Haala kanaan kaan ifirraa dhiibaa kaan qananiisti.
osoo ilmoon tokko aannan quufee deeqifatuu ilmoon tun beelaaf sossohuu dadhabdee ija sii duratti duuti. Wanni kun paandaa biratti beekamaadha. Ilmoo filatamtuu malee ilmoo taaniif rahmata godhuun hin jirtu. Haala kanaan jaayanti paandaan haadha hamtuu addunyaa tanaa ta'uudhaan beekamti. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiilee isiniif dhiyeessaa turre irraa gammaddanii barumsa guddaallee akka argattan abdii qabna. Sagantaa har'aaf isiniif qopheessine asuma irratti goolabna. Yaada sagantaa teenya irratti qabdan komentii YouTube irratti nuuf barreessuun dagatinaa isiniin jechaa asumaan nagee isinitti dhaamna. Hanga sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagee Rabbii keessa nuuf jiraadhaa, jiruu qananii keessa qubadhaa, milkii duniyaa fi akhiraa harkadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة